barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan kabida markaza qarooma kottaanuuf baradhaa ummanni muslimaa barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan kabida markaza qarooma kottaanuuf baradhaa ummanni muslimaa kottuumee baradhu waliif naaf dabarsi markaza kee kana mana kee taasisi qarooma filadhu doofummaa lakkisi jibbi wallaalummaa ifaadha beekumsi daarul ihsaan dhufee ka'ii of qopheessi markaza tokkummaa markaza aqiida barsiisaati jira tokkummaaf tawxiida barumsa yoo dhabdee taate jaamaaf hedduudha maaliif fuula gurta islaamummaa qabda markaz daarul ihsaan qarooma siif fida si qara beekumsaan doofummaa siif dida ilmiin isin faayee si tolchaa aqiida ilmiin isin faayee si tolchaa aqiida barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan kabida markaza qarooma kottaanuuf baradhaa ummanni muslimaa yaa markaza koo qaalii yaa daarul ihsaani aqiidaaf qur'aana barsiisaa jirtani ustaaz haashimiini nuuf raabsaa jirtani ittiin tabbabaana jettanii kaatani tokkummaa wal jaartan kaayyoo godhattani daarul ihsaan jechuun markaza keeysani seentara islaamaa dhaabbata keeysani ibsaa daandii dhugaa qaru beekumsaani qaroomni dhugaadha beeki qur'aanaani jedhee kan barsiisu markazni keeysani kan qur'aanan qabne dhageessifan eera dukkana cillimi daakuu keessa jira waan feete beeytullee ol baatus ji'arra atillee makluuqa inninis makluuqa makluuqni makluuqa beekus maal waa tara qur'aana wallaallaan wallaahi kasaara qur'aanni kaalikaaf si taasisa fira kanaaf daarul ihsaan barsiisuutti jira markaza tokkummaa tokkummaan si jaara markaza tokkummaan si jaara barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan kabida markaza qarooma kottaanuuf baradhaa ummanni muslimaa kottaanuuf baradhaa ummanni muslimaa amiirran koo gaarii yaa hogganaa cima obsaayyaamaa jirtan gara diin islaama daarul ihsaan keessan godhattee qarooma ustaaza kee waliin fulduratti deema ifaa qur'aanaadha raabsitan caalama maqaa keessan dha'uuf yeroon narraa deema kan hogganaa jirtan markaza kee cima qarooma qur'aanaan jibbitan doofumma amiirran markaza marti galatooma ifaa qur'aanaatiin hundinaaf qarooma jazaakumullahu fi ddunyaa waddiini argadhaa galata kaaliqur rahmaani argadhaa galata kaaliqur rahmaani filannoo rabbiitiin nuuf taatan amiira diin keessan guddisuuf baafattan karoora homtuu sin madaalu jabduu akka gaara fulduratti deemuuf kaayyattan bu'uura kaayaa kaayyoo guddaan hundi wal ijaara milkaaha martinu duniyaa faakira abdii hawaasaati nuuf taatanii bara badhaasa rabbiiti waydhaloota haara gamaduu balaaluun hin jiru yaa fira waan rabbiin si uumeen deemuudha fuldura daa'imen dibaadhatte maaf booratta daara milkiin osoo jiru jibbinee kasaara daarul ihsaan waliin deemuu fuula dura jedhanii kaayyatan markazaaf amiira jedhanii kaayyatan markazaaf amiira barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan qabda markaza qarooma kottaanuuf baradhaa manni muslimaa barattoonni keenya markaza hundarra
barataa jirtanii dhugaan isin garra lola maadaamiitiif hin deebinee irra osoo sitteeyyitu maadaamiin gurrarra yeroo siyaamanis owwaattee jararra achitti yoom hafte deebitee gareerra nan dadhaben jettu osoo qabduu gara boqonnaa ofiitis fidatan gareerra biyya ambaa teessee barnootaa wal jaara dadhabbii hin qabdu halkaniif guyyaarra yeroo sii kabajje kan dhuftu gareerra waa xiqqoon boqodhaa hin jettuu yaafira qur'aana qara'een tolfadhaa aakira addunyaan dhumtuudha eenyuutirra wara jechuutu galeefi kanaaf ba'an gara addunyaan dhumtuudha eenyuutirra wara jechuutu galeefi kanaaf ba'an gara jechuutu galeefi kanaaf ba'an gara barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan qabda markaza qarooma kottaanuuf baradhaa manni muslimaa barachuun dirqama barachuun qarooma daarul ihsaan qabda markaza qarooma kottaanuuf baradhaa manni muslimaa kottaanuuf baradhaa manni muslimaa